geenyu sinigalee namni haajaa baasu warra haajaa baasu immoo rabbi haajaa isaa baasu ustaazota keenya jiru waan ta'eef du'aa hin adda anarraa tun ta'in ustaazota keenya irraa fudhannaa yaanni koo maali beektu amma gaa warri ajandaa barbaadani ajandaa xumurarran aasaa ajandaan kaleessa sinii beellama akka dhuunfaa kootitti xumurarra kan jaraa dursa waan ta'eef kan jaraa xumuree keetanii kan koommoo xumurarra godhaa. Boleewwan keenya assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu boleewwan keenya ka muslimaa ka kiristaanaa ka biyya duniyaarra jirtan akkam jirtu isiniin jedheen jira. Ilmaan Oromoodhaa wanni isin hubachuu qabdanu akkuma kaleessaa akkuma dheengaddaa waliin tarkaanfataa hadha geenye xiqqoo wantoota miidiyaa kana irratti uumameef waan hedduu duubatti nu jalaa hafee jira. Sababii kanaatiif waan hedduu beellama walirra nu jalaa bubu'ee jira. Bornuma eeggata suma eeggata anuma eeggata waan ta'eef jalaa haajaa baasaa deemnaa utuu jennee ta'aa jirru akka carraa ta'e biyya Kaayiroo Ijipti keessatti rakkoon guddaa wayii uumamee jira. Rakkoon sunis kunoo gaa ustaazota keenyaa Sheek Sharafiin namoonni Ameerikaa yookiin Awustiraaliyaa yookiin bakkoota adda addaa jirtanu beekuu dandeessu warri TV Afrikaa hordoftanu natti fakkaata. TV Afrikaa warri hordoftanu beekuu dandeessu kunoo Sheek Sharaf keenyaa jiru. Addeeroo Abukaalii Dillee akkasuma nama hedduutu beeka jedheen amanaa akkasumas abbaa roobaa as jiru. Dhimmi jirrii hadhaa na biratti argamanii fi biyya Kaayiroo Ijipti kana keessatti ilmi keenya yookiin obboleessi keenya maqaan isaa Falmataa warri hojii hojjettanu gurra keessan as kennaati hojii keessan harkaan hojjedhaa ishii ani hojii hojjetaa haasa'uu hin danda'u waan ta'eef waan tiyya. Falmataa Ahmad Abdoo kan jedhamu Falmataa Mahammad Abdoo kan jedhamu ilma Oromooti dhalootaan naannawaa Harargeeti. Maaliif booddeeyyi eessa maali jettu kanaaf malee silaa ilma Oromooti yookiin immoo ilma namaati jechuun nu gahaadha. Sinii galee namummaa nu gahaa ture haa ta'u garuu bareechaa na caqasa. Ilma Oromooti dhalataa naannoo Harargeeti akka carraa ta'ee biyya Ijipti kana keessatti makiinaa namaa kireeffatee deddeemaan ittiin dalagachuuf jechuudha. Kaleessa sinitti beera. Rabbi riskii namaa bakka barbaade ka'a. Ani kanaan duras wannan gorsaa ture mata keenya rabbiin du'aa illee wannan godhaa ture ofii kootiifis namaafis nama hin jibbuufillee rabbiin mariirra biddeen keessan hin kaa'in bu'aa biraa wayyan jedhaa ture. Akkuma carraa ta'ee wannan jibbu kun dhufee gaafa iidaa akka carraa maatii wajjiniin hundumti keenya iyyuu gara masgiida haaraa biyya kana keessatti ijaarame salaatuudhaaf rabbiin nu waffaqee gara sanatti deemnee sa'aatii tokkoof wayii deemama achi salaannee osoo deebi'uu jirru mucaan qilee seenee ani jakiyaa warra dhaqee jalqaba qaqqabe keessaa tokko ana konkolaataa kootiin deemeenis utuun deebi'u achi as deebi'u iddoo konteessi gurbaan tokkollee akkasuman ta'a an jarjareetan konkolaataa kiyyoo akkuma galeessa sitti hime utuun iji fireeniin harkisin yookiin fireenii harkaan harkisin akkasumaan dhiisee daa'ima kiyyaa baadha bala kiyya achi dhiisee fiigee dhaqee maaltu mame jennaan akkas akkas yeroo laalu konkolaataan mootorri keessaa ba'ee akkitti jedhamu akka jabaadha. Fe'adhee iyyuu deemuu kan ture warra miidhamee garuu ambulaansii malee akka manni yaalaan harkaan fuune gatiin beekuuf dhiiseen achuma dhaabannee ijoollee ambulaansii keessa keenyee mana yaalaatti erginee mucaas achirraa balleessinee tokkoffaa waraqata hin qabu waraqata jireenya biyya kanaa hin qabu lammaffaa immoo abbaan konkolaataa arginaan baga rabbisi hambiseetu hin ta'in billaa fudhatee fidi birrii koo jedha. Kana gatiin beekuuf achirraa mucaa balleessinee achirratti hafnee poolisiin makiinaa dhufee fuudhee jarri kaan illee mana yaalaa deemanii nullee gara mana keenyatti gallee duuba gorree waan kana hordofaa ture. Osoo hordofuu jirru namichi abbaan konkolaataa qarshii 300,000 mucaan dhokatee jira. Qarshii 350 kaffaltanu taanaan yookaan ana jiraata yookaan mucaa jiraata jennaan kunoo jarumti isinitti mo'aa hundayyuu waan uumame kadhatanii qarshii Ijipti 200,000 galchan. Qarshii Ijipti 200,000 jechuun immoo naannoo birrii Itoophiyaa 800 waan akkasiiti. Waa lama keessaa tokkoon aaddeesu jennee mucaa gadhiifnee keessaa galu lakkiin obbolaa jirraa qadara rabbitti fide dubbii konkolaataati
daaktuun gaafa nyaattu bishaan gaafa nyaattu daaktuudhuma nyaataa jedhan sini galee suuta jedhee noofu fiigee noofu maal ilaallata noofu maaliin noofu waan akkanaa murteessuu hin dandeenyu sini galee warra as jala deemee bu'us mootii godhaa jedhamu hadhaaf hin boo'inaa jarri kun warra guruppii ijaarratee dhageessanii warra guruppii ijaarratee bu'aa dhaqaa jalatti jedhame keessaa tokko kanaaf warra bu'aa jiru mootii godhaa ammaaf kana booddee moobil ofii gootu ammaaf mootii godhaa dhageessanii funaana mootiidhaan kanaaf hin boo'inaa tiktokiin boo'icha narraa cufa dhageessanii kanaaf mucaa kana yookaan aduu jennee kenninee biraa galu yookaan ammoo lakki hin gargaarra birrii 800 lubbuu ilma Oromoo tokko seef gochuu irra nu wayya dubbiin dubbii kadaraati bara suuta jettee nooftu fiigaa nooftu ilaallataa nooftu laa wanne kana jedhamu jiru danuu argine shufeera jabaadha jedhamee badhaafame Itoophiyaa keessatti badhaafame ani jagiyyaan shufeeri an waa shufeeri atti himtanu konkolaataan hojjetaa ture biyyattis olii gadi fiigaa ture biyyan hin hin jiru shufeeri cimaadha jedhamee badhaafame argeera garuu immoo badhaafame oggaa isaatti du'e akka Itoophiyaatti jechuudha wanna kana jedhamu hin jiru dubbii qadaraa abbaa barbaadi sini galee baga rabbi nu hambise jedhaa jalqaba baga rabbi nu hambise an kanan gammadean gafuma sana iyyuu maalan jedhe baga rabbi si hambise kun qorqorroodha utuu ati duute jiraatte silaa gadda hiidiin qabnu alhamdulillah galee ofirraa shaqadha waan maallaqni baasu immoo maallaqaan kafalla kalas jedheen bira darbe mee jarri immoo maal jedhu wanni kun dhugaadha moo akkamise jedhu jararraa hubannee jara si taabsinu du'aayinuu godhanii ammuma kaashaappii illee ni qabnaa seelii ni qabnaa sini galee kaashaappii seelii irratti warri Ameerikaa jirtanu warri immoo paayipaalii qabdanu nu gargaara paayipaalii illee nu barbaachisa Awustiraaliyaaf Kaanaadaadhaaf nu barbaachisa akkasumas akkaawuntii Itoophiyaa illee kanuma jalaa fudhannee akkuma ergasii keenya ani kuno sooloo dhaggeeffadha makiinaa 5 cabse jedhe qadaraa jechuudha sooloo koo kaleessa doolaara 100 itti naa darbisiin jedheen ture darbite yoo darbite jiraatte akkaawuntii Mahammad kaleessaa naa barreessa jalatti sooloo hin qabanneen Mahammadiin nan dhabe kanaaf obboleewwan keenya mee du'aayii abbootii keenya irraa isinitti meeraa sheeshara fi jarumti of beeksisanii waan kana nuuf dhugoomsanu gabaabsan jechuudha dhugaa ta'uu isinii dhugoomsu jechuudha kaleessas mubaarik akkasii isinii galee akkaawuntii mubaarik irratti wanti isin galchitan hin jiru akkuma kaleessaa akkuma dheengaddaa maallaqni atti ergamu hin jiru takkaas ergamee hin beeku warri nama zollomu immoo waan barbaade haasa'a an isuma kaleessaatti isuma dheengaddaatti mucaan kun yoo rabbi jedhe hin gargaarama hin milka'a hin baraarama biiznetillah ماشي جاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليين كي يخسلاما خاورمودا بيجي استاذ حمزه خطا والغلا چمان اي مبارك مسمى جلت خاركم تجوتنو ربي سناتولو مني مبارك مسمى قا وني نجارة ميف نما غرغارو دا نما تيجو غرغارو دا جارة مي ونقني wanni isinin ijoollee teenya osoo du'aa isinii godhuun jammarre duratti hadiisa keessatti rasuuli keenya alayhi salaatu wassalaam akka jaja أفضل الناس أنفعهم للناس جتشار أدبطوا جا الرجال إنما إين جنة ننا فيدهم ما الجنة بشان أو باس رجال تدراس جمرت شان إيه قصبو تكسبتي من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نمني ركنا نما أبلي ساتكو ركنا سنكي ساباس ربي ركنا الدنيا في آخرة خيسا عيسى باسا جاء رسول الله باتجا سنفي أبلي ينكي خي سلاما ورمو تاتن جبتنو واني جالتمتون نما خنا نما غرغارو اتنما غرغارو وان ما دنديشو والكلمة الطيبة صدقة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وان برايو دبتجن نما غرغارو يو دبته أبو دبي غاري تكدبر جن
كلمة بريتو تكا نما تكو خدو في واسخلته ربي سياخن يجين جن ربي سياخن يجون كنو صدقة سيتا أجا تراجريا سنوجا تابلين كيا وني جنو يوني في نما غرغارو الإفيدات دمنلي وبلين كينيا خبينون أورا كنا كنا جراتي أبلو غجان كنت ركتي جراتي ميرا كنا سنوان دندي سنغر غاري جنني وتهمني سببا ستيتين نمني سن كيو خغر غارتي أكمانا تيغر غارتي درجان سي خطاهم كيا إسا سني بيت ربين قوم كنيا أكلين قوة ربين سي خنا جتشاجر سني بيا بلين كيا وريا فان كينيا كنا دبتن جوكتنو ركنا مجاخ كنا ردو جوكتنو ركني سا ركنا خين جنني على الله نمني وبري سا ركتا غرغاري ربي نساب غرغارا والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخي جل رسول الله صلى الله عليه وسلم نمني وبري ساب غرغاري جن ربي نوبلي سببا اني غرغاري بجچ ربي ني حساب غرغارا جن نما سو ربي سا غرغارا جن حاجات تاتي كون كم ربي سدوب سيبا سي چورجا سببا خاطه وبلي سا کو غرغارو چي سنوجچ جيجن لا أن يمشي في حاجة أخي أفضل لي من أجلس في مسجدي هذا شهرين جج الرسول عليه الصلاة والسلام حديث صحيح أنا حاجة بليسات تكوف ديموتو نافرج على جج الرسول عليه الصلاة والسلام مسجدك يخنا ججن مسجد النبوي رسول عليه الصلاة والسلام مسجد أساس إشارة قولي مسجدك يخنا كيسا تاعي باطل ميدا إبادة قولوا حاجة بليس خيا تكوف ديموتو نارج على نججن سبحان الله ما الجنة الدون روي المن بني آدم كان ربي خبججن والنكسا خبجاكم جرجن سبحان الله لا يهدم بيت الله ججن بيت الله الحرام كن ديغموتو الرجال ججن وبليس تك روي ساجراتي سن الرجال ججن مسجد حرام كن ديغمور بليس تك روي ساجراتي سن الرجال ججن رسول الله عليه الصلاة سنوجا چابلين كيا دوبين ولي غرغارو تن ادو غاري دا نما غرغار ربنا غوري رجالا نما ججل نما غرغار ججل ورا ولي غرغار ربنا غور برين كيا بكنيتنتي يا وتكا غدا ورا ولي غرغاري ربي نساني غرغار سبحان الله نمني تكو جان وغوا جان تسيبو برباد جان حاجه بلي سخيتي تدين جان حاجه بلي سخيتي واتريمنا ربي جاد حاجه تسيبا سي جچرا جريا اكسيغا حاجان تينياس ربنا أباسو سببا مجاخين يخنا فرها حاجاسا نتلين إسافة هاسا ودان نتلين قدن دينيو وان برادر دم نبالي ينكين نغرغاري تشوتين حاجان ساني باتي ربنا أقول وتيب أبو بالي ينكين نشوفتين وركنا الدادا قبلها ركنا الدادا رب قيس ربنا اللهم يا رب فرجنا وفرج المسلمين فرج همنا وغمنا عنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين اللهم رب فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المديونين واشفنا واشف مرضانا يا رب العالمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين ولمن في الله خانه والمفتي عوسانا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ابائنا وامهاتنا والمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم ودا كم بيا الدنيا مرة جرتان دوران دورسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسنينجا اتيان السودان بغربين إيدا قدو إيد الفطرين إسنجين إسنينجا خان إسلاماتيس خان كريستياناتيس بغا أيانا إسنجين إسنينجا اتيان السودان أكا من قدو أورومو كايرو تكتي أرانتنا واني إسن درا فولا خيسن درا ديانتي قوتو ما خيسا وري بيجي مبارك مسمى جلا جرتان قوتو متو duraan dursee rabbi bika jirtanitti nagaa isinitti haa ta'u jecha obboleessa keessan tokko falmataa Mahamad Abdoo nama jedhamu Kaayiroo keessatti namni kuni Kaayiroo tana keessatti dalagaa adda addaa dalagataa makiinaa oofuu beekus makiinaa ooffataa makiinaa tana makiinaa arabaa kireeffatee osoo deemuu guyyaa iidaa makiinaan hallayyaa seenteenii makiinaan akka malee taate. Kana duuba gaa mubaarakilleen guyyaa sanitti jira. Mucaa kana arabni biyya tana keessatti wanni takka irraa baduurra lubbuun namaa baduutu irra jira. Biyya tana keessatti
akkuma dhageessanitti araboonni gaani jeefna janii isa barbaadanii dheengadda makiinaan tiyya kuma hanganatti bitamtee 600 bitamtee 350 waanin tolfadhuun naa kennaa je'ee hoggaa ijoollee rakkisu nuti manguddoon dheeyinee kadhaa meeqaan aakhira 200 nurraa gad deebisee akkasitti irraa fudhanne aboogaa lammiidhaaf tolti mucaan kuni abbaan qabu sila abbaa qabaate abbaan isaallee abbaa isaatiin illee gargaari jenna abbaa isaa osoo karaa deemu asii nu biraa deeme osoo karaa deemu biyya Ingiliizitti gaara keessa osoo deemu waraanni Ingiliiz dhahee ajjeese abbaa gurbaa kana sareedhaan nyaachisan akkasitti duuba gaa saniifuu isin ilmaan Oromoodha mucaan kun nama gargaaru waan hin qabneef mucaa kana lubbuu isaa haa baraarru yaa ilmaan kiyya kaniin obboleessa ta'uuf yaa obboleeyyan kiyya kaniin abbaa ta'uuf yaa ilmaan kiyya akka mucaa kana baraarru lubbuu isaa baraarru arabni ilaa ammaa barbaadu jira qarshii isiniif kennina isiniif kafalla jenne tanatti illee hin amanne ilaa ammaa mucaa kana barbaadu jiranii akka mucaa kana guyyaa dhiyoo keessatti gargaarruun isiniin jaa yaa ilmaan kiyya wanni niin isin kadhadhu takkittuma tana ammoo naa jabaadhaa wal qabadhaa wal jabeeffadhaa walii booyaa walittin booyinaa walii booyaa walin dheeysinaa wal qabadhaa harka tokko taha ilmaan Oromoo kan biyya addunyaarra idil addunyaa guutuurra jirtan wal jabeeffadhaa wal duuba walin nyaatinaa wal duuba walin nyaatinaa adawwii teessan rabbi haa nyaatu wal jabeeffadhaa harka tokko taha wal qabadhaa ammoo ilma keenya kana obboleessa keessan kana akka lubbuu isaa naa baraartaniin obsaa fi kabajaadhaan isinitti dabarfadhaa xiqqisho du'aayin isinii godha aboota fagaatte rabbi isinii haa dhiheessu ta dhokatte rabbi isinii haa mul'isu amin jaaf isinilleen ta jalab gortee yoo jiraatte gubbatti rabbi isinii haa baasu hamtuun takkailleen isiniin arkin ta isin jala fiide isiniin dhaqqabin isin ammoo tan arii haa qaba aboota samii jirtu yoo riskiin teessan samii jiraatte samii gad isinii haa roobdu yoo dachii jiraatte dachii ol isinii haa magartu aboo nama harka rabbi jala qabatee rabbiin irraa harkate rabbi isin haa godhu aboo biyya namaa keessatti yoo kan rakkoo keessa jiraate namni biyya namaa keessa jiru balloo fedhe keessa yoo jiraate rakkoo keessa jira aboo rabbi rakkoo keessaa isin haa baasu aboo gabrummaa tana dadhabne gabrummaa jalaa rabbi isin haa baasu aboo rabbi isin haa milkeessu rabbi isin haa milkeessu rabbiin ni danda'a milkii isaatiin isin haa gammachiisu bikka dalagattanitti isin haa milkeessu bikka dhaabbatanitti rabbi isin haa milkeessu aboo bikka teessanitti illee rabbi isin haa milkeessu aboo mana keessan keessatti illee rabbi isin haa milkeessu rabbiin ni danda'a isin haa milkeessu yoo waan kadhattan cufa rabbiin isin haa kennu ta kennattan keessa xiqqoo kennattan keessa guddoo rabbi isin haa naqu aboo khaznaa teessan keessaa liqeeffadha fuula namaa rabbi isin hin dhaabin fuula isaa malee fuula namaa rabbi isin hin dhaabin xiqqaan keessan isin haa guddatu guddaa keessan umriin isin haa dheerattu aboo rabbi isin haa milkeessu rabbi isin haa milkeessu adeerrawwan kiyya ilmaan kiyya abbootii tiyya obboleeyyan kiyya naa jiraadhaa isiniin eegaa harkaan isin jala qabadhaa mucaa kan akka lubbuu isaa baraarruun isiniin jaa adeeroo fo'aan naan janii kaayiroo irraa'ee assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu naa jiraadhaa isiniin jaaladha ilmaan Oromoo ilmaan Islaamaa ilmaan Kiristaanaa guutumatti naa jiraadhaa ilmaan Oromoo namni taatan guutumattu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالتهم الفضة إذا مي أبارو براموت كوسي ودقيفني خلاص دبي كنا جواب سنيجي أنا فستادم دانا كم تأتي دبي كنا سني ولي مكانجينا عندك سني يومي تاب وتشندي سنا شير قدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنيفو دبين قد تيارت اللين في أنجني شيخا في أبوليك فؤاد عامة اللين في تندبين يلاهوي هذا وانو هم درام ما تفولنا ما دابا ترابي خاكدان ركو مجبات فولنا ما نما دابا مجاهنا خليس أبان إسا أسي بحران نبرا قتيت أصوف ولسان ديسي جو سري يلد رني بيخي إنجلس كيستي مكينان رويته جيرت دعا أسال لي بكرم نبيخا مجاهن كل لين فمان جراشي سجيه أصوات ديمو قرو قجان كن قجا إيداتي إذا صلاة وراكا بيت ركوتنا ربي رفيده خمفيد رب ما بيخو سوخ بيخو تاتي إني نسلافو آني هنديم
Saniifuu gaanutillee mucaa kana gaa masriillee waa kadhiiftu masriin tun ummanni masrii kun gaa haga isaan tan beekaa namni as keessa dabre nuu beeka kan dhufin maleedha. Haga warri masrii ta'e warri as keessa dabre nuu beeka. Ka jiru akkuma jiru jiraatu jira. Saniifuu rakkoon tun irra geessee gaa manguddoo booyamee qaan harkaa fuudhan makiinaa 350 kafaltan malee abadan sanuu beekit waan tolchuuni. Manguddoon gaa itti boonyee namni jaarsaa qarshii 200 haanaa kana faraqaa jaarsaa jee sanuu. Akkai tarkaabaan sanuu yeroo gabaabdu guyyaa 30 keessatti jee. Guyyuma 15 kana keessatti. Amma gaa guyyaan 30 nuun jelleen irraa bubbullee beekirraa nyaanne bayi. Tanaaf fuula keessan dhufne yaa ilmaan Oromoodhaa kan xiqqaa kan guddaadha. Rabbiin danda'a dandeeytii isaatiin xiqqoo isin dalagattan guddoo keessa isin haa kaayu. Garuu mucaan kun obboleessa keessanii. Sanumaafuu garuu gaarra nuti wanni kadhaa fuula keessan kana dhufneef obboleessa keessan kana du'arraa baraarradhaadhaa isiniin jechuudhaaf. Haawaa isinii godhu haawaa godhu oolu. Obboleessa kan keessanii obboleeyyan walii duskoodha. Saniif obboleessa keessan qabannee fuula keessan dhufnee deebisaa kan isinumarraa eeggannaa isiniin jennaa yaa obboleeyyan keenya. Kan xiqqaa kan guddaa kan dhiiraa kan dhalaadha. Takkanaati assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Nagayaan naa turaa bakka jirtanitti. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ حمزة ميوان دبلتنو دبلاتي كاشابي مامي كليسا محمد إبراهيم كليسا يوجراتي كيرو نوهيمي أستاذ حمزة وان دبلتنو دبلاتي جرس جيسينيتي بيكنا بكانجينا واتو كوچون نندامو ميدو بداسي وان دبلتنو بدلا سولو يوجراتي أباب دي كتو غالي